Hi guys, jirra jirtu Oromoo Qooqaadhi bakka jirtanitti nagaa Rabbii isin biraa jiraatuun isiniin jedha. Warroonni maatii kee hin taane maatii naaf ta'a. Warroonni maatii koo taatan ammoo like share naaf godha. Akkasii xiqqoo komentii barreessu waan akkasii kana yeroo gabaabduudhaaf jechuudha. Akkasii quba walaa qabaannu isiniin jedha uummata qeesti. Waan bareedduu takka isinii fidee dhufe har'a waan akkaan namatti toltu jechuudha. Hanga dhumaatitti na wajjiniin taa'aa isiniin jedha. Akkasii uummata. Akkasii itti aansee ammoo sabboontuu guddaa galatoomii. Namni bakka ka'ee hin yaadanne bakka ga'urree hin beeku jedha Oromoon. Kanaafuu haadha oolmaa guddaa galatoomii siin jedha. Akkasii gaa waan biraa wanni walii godhan hin jiru waan ta'eef waluma galateeffatama. Akkasii.
ati jiti lamaanii uui giftiin lolteerti deemee jira miskiina kun obboleessa ofii biratti haadha ofii dhiisee jechuudha deemeera. nurraa baasii dho'iga akka waan inni samiidhaa gabbu'eefi nan baasa ishee ashaan sumaaf jedhee bes jette atis foqiraasidhe si yaalatta akka du'aa kanatti jedhe biraa deeme gaa yaa Allah miskiina tiyyaa teechee jirti. Kasifaa nyaadhu lubbuu koo ruuziin maa lafatti bu'uu yaa rabbii kiyyaa jaarsi dhufe yaa rabbi nu qajeelchi. yaa rabbi nu qajeelchi. Miskiina tiyya kun immoo haadha ofiitiif lola. haati koo haadha keetti niitiin tiyyaa miila kiyyaa gadi haati tiyya mataa koo gubbaadha fudhatee deemuu jennaan dide. yaa rabbii kiyyaa